Amma viidiyoo galfannee jechuudha. Viidiyoo tanarraa haasa'uu barbaanneen viidiyoon tun gara duubaa jirti. Viidiyoon tun gara duubaa jirti miree which means gara duuba keenyaa jirti miti. Saniifuu viidiyoo irraa haasa'uu barbaanne san fakkeenyaaf amma asirratti an viidiyoo takka nagumaan galchaa jechuudha. Haasa'uu kan hin barbaadu maal jechuudha asirrattiin haaseetuma guuta jechuudha oodiyoodhaan appilikeeshinii kanarratti jechuudha osoo appilikeeshinii kanarraa hin bahin akkamitti asirra guutuu dandeessan jechuu dandeessanii kanaas kan isin garsiisu ta'a jechuudha. Saniifuu maal goona jechuudha boota overleetu tana tu'ina jechuudha. Boota overleetu tana tu'ina add overleetu tana tu'ina jechuutti aansine. Tu'ine san booda viidiyoo nu ta'uu san jechuudha viidiyoo barbaanne san ni galfanna jechuudha. Fakkeenyaaf tanaan galcha. Okay. Amma ganaa maal goona jechuudha viidiyoo tanya tanarraa baakgiraawundii balleessuu dirqama jechuudha. Maaliif viidiyoo tanya duraanii san nurraa dhoksite waan taateef. Okay. Saniifuu baakgiraawundii rimuuval ta'e tana jechuudha as tu'inee duruu viidiyoo tanya tana tu'ineetiin viidiyoo tanya tanarra waan adii sarara adii kana agartanii miti. Sarara adii kana agartanii sarara adiin kun viidiyoo tanya eegalu dhufe booda as harkifnee rimuuval baakgiraawundii iddoo itti tana tu'inaa jechuudha. No, removal background kan nuhan tu'inaa jechuudha. Eega tu'ine booda pro kajoo kana gartee auto removal kajennu kana tu'inaa jechuudha. Auto removal kajoo kana tu'inaa jechuudha. Just ifumaaf remove godhaa jechuudha. No gartanii remove godhee jira jechuudha. Okay, background nurraa baddee jirti. Ammoo viidiyoon tanya tun karam taa'uu akka qabdu. Garana yoo taate wayyamoo gara gubbaa kana moo gara kana moo gara kana kajoo qubumaa qabdanii kana ooftan jechuudha. Okay, viidiyoon tanya tun ni guddatte yoo inni quba lamaan akka walitti qabdanii xiqqeessuu dandeessan jechuudha. Akka xiqqeessuu dandeessan. Yoo guddisuu barbaadanis akkana quba lamaan akkatti guddisuu. Akkatti jechuudha. Zoomiin zoom out. Akkana gootan jechuudha. Amma fakkeenyaaf xiqqeessinee eessaa keenyume gama olii kanaa keenyu haa jennu. Xiqqeessinee keenya gartanii garuu ni mul'atti mul'atu I think. Yaa saniifuu xiqqeeshoo haa guddisnu. Xiqqeeshoo guddisnee irra jechuudha. Amma I think ni mul'atti yaada jechuudha. Amma gaa stepin itti aanu waan jiru viidiyoo tanya tanarraa maal balleessuu qabna jechuudha. Voice balleessuu qabna. Tamirraa viidiyoo irraa haasa'uu deemnu tana jechuudha. Sababaan asirratti waraabuuf hin deema waan ta'eef jechuudha sagalee waa'ee animee tanarraa hin haasa'uu deema waan ta'eef viidiyoo tanarraa sagalee tana dhaamsuun qaba jechuudha. Initiating sequence. Initiating sequence ta'e tana dhaamsuun qaba jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha garana deebitan jechuudha. Garana deebitanii viidiyoo keenya kanarra sarara adiin kun jiraachuu danda'u qabaa jechuudha. Maaliif sagalee irraa dhaamsu yaan gara kana sooftanii maal seentan jechuudha. Volume iddoo itti dheetan jechuudha. Volume kuno iddoo volume jettan dheetan jechuudha. Iddoo volume tana yattu tana eegatu tan booda maal gootanii volume irraa irreessan jechuudha. Isatti 0 gootan. Tan malee taduubaa tana malee. Taduubaa malee maal jechuudha? Taduubaa malee dhaamta jirti jechuudha right gootan. Okay. Kana booda ganaa maaliin godha jechuudha? Viidiyoo tanarrattiin ganaa audio dabalaa jechuudha. Audio iddoo tanaan tuqaa jechuudha. Audio tuqaa jechuudha. Maal gootan? Egaa audio tana tuqxan booda extract gootan moo audio soundis yookaan tajirtu san itti as fiddan moo sound effects moo yookaan moo ni waraabdan tanu hedduu jira jechuudha. Asirratti text to audio copyright jira jechuudha. Tokkoon isaan hundaaf kan inni isin garsiisu ta'a jechuudha. Amma immoo recording godhuu deema waan ta'eef recording godha jechuudha. Iddoo recording tanaan tuqaa jechuudha. Kanaafuu waraabuudhaaf sagaleen an jedhu tana waraabuudhaaf maaliin godha jechuudha. Niin gaqqabeetiin ta'an jechuudha. Isin nuuf himti. Akkam jetti tap or press laal tap or press and hold to record. Record godhuudhaaf qabdee taa'uu ni qabdaa jechuudha. Okay. No lakkaa jirti jechuudha. Kana booda saniifuu hold godheera jechuudha. Itti haabannee ilaallu. Maal isiniif fakkaatti mee animeen tun? An baay'ee na tolte. Agartanii? Baay'ee bareeddee jechuudha. Kanaafuu amma saayiziin sagalee nuti waraabnee viidiyoo teenya irra dheeratee jira jechuudha. Saniifuu as harkifneetanii asitti as deebifnaa jechuudha. Qixa kana goona. Mee irra deebinee haa dhaggeeffannu. Maal isiniif fakkaatti mee animeen tun? An baay'ee na tolte. Agartanii? Kana fakkaatti jechuudha. Amma immoo sagaleen jalqaba akka nuuf tanii waraabutan jechuudha. Akka ifa gala nu taatuuf irraa hir'isee ture ittiin dabala jechuudha animeedha. Maal isiniif akka gartee sagalee nuti waraabatan hin jeeneef irraa hir'isuu qabna. Animeen tun an baay'ee na tolte.
Maal isinif fakkaatti mee animeen tun? An baay'ee na tolte. Agartanii? Kana fakkaatti jechuudha amma. Maal isinif fakkaatti mee animeen tun? An baay'ee na tolte. Amma har'a waa'ee maal ilaallee jechuudha? Viidiyoo baakgiraawundii irra goonee nuti immoo gara duraa kana teenye akka viidiyoo sana irraa haasofnu. Yeroo dhuftu immoo nuti gara duubaa teenye viidiyoo sana gara fuulduraa finnee irraa haasofnu jechuudha. Akka irraa haasofnu akkamiin godhuu dandeenya akka jiru yeroo dhuftu bal'inaan kan haasofnu ta'a jechuudha. Waa'ee kanaatis hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan affeerraa teenyaa thank you so much.